Akkam jirtu baga nagaan jechaa har'a ammoo barnoota baay'ee barbaachisaa ta'e tokko isin qabadhee dhufe obboloonni kiyya haaraan laayik sabskiraayib gochuudhaan maatii naaf ta'an amsa kiyya har'a barumsa baay'ee barbaachisaa ta'e tokko wajjin laalluuf hanga dhumaatti sirna caqasaa kan har'a isinitti agarsiisu akkamitti imeelii keenyarra suura akka kaawwannu yookiin profaayilii imeelii keenyarra suura akkamitti akka kaawwannu waliin laallaa. Imeelii keenya gadi tunnee appilikeeshinii imeelii gadi tunnee keessa seennaa fakkeenyaaf imeeliin kun qubee A turre jira suura ofirraan qabu. Kana gochuudhaaf karaalee hedduun jijjiiruu sirreessuu dandeenya garuu profaayilii keenya gadi tunnee yookiin profaayilicha gadi tunnee imeelii keessa seenna. Akkuma keessa seenneen fuula kana nu baasa. Mana achi your Google account kan jedhu achirra jira. Isarratti kilik goona. Xiqqoo roteet godha. Xiqqoo roteet nuuf godha. Godhee fuula kiroomoo keenya keessa seensisee yookiin Google keessa seenee fuula kana nuuf fida. Karaa lamaan jijjiiruu dandeenya. Personal info kan jedhu kana yookiin jalasaa kan barreeffaman kanatti gadi tunnee sirreessuu dandeenya. Akkasumas suuraa gadi tunnee sirreessuu dandeenya jechuudha. Jalasaa kanatti kan jiran hundi isaanii imeelii keenya keessaa wanta tokko sirreeffachuuf kan nu gargaarudha. Kanaaf personal info kan jedhu yoo tunnee akka kanatti nuuf fida. Bakka kaameraan xiqqoo jirtu yookiin imeejii qubeen A jiru yookiin maqaa imeeliin keenya ittiin baname keessaa tokko fudhatee ka'ee kaa'a. Isarra gadi tunnee bakka suuraa sana tunnee gara fuulduraatti deemnee sirreessuu ni dandeenya. Kun garuu piroosesii baay'ee waan nu gaafatuuf karaa kana osoo hin taane imeeliuma keenya qubee sanarra gadi tuquudhaan sirreessina. Karaa sana nuuf saphata waan ta'eef. Qubeerra gaafa gadi tunnee xiqqoo roteet godhee fuula kana nuuf fida. Kun akkuma argitan qubee E kanatu jira. Bakka kana suura galuu qaba ture. Jala isaatti add profile picture kan jedhu jira. Bakka sanatti kilik godhanna. Bakka sanatti kilik goonee gara fuula duraatti deemna. Gara fuula duraatti akkuma deemneen oopshinii lama nuuf kenna. Oopshiniin jalqabaa nuuf fayyadu. Isa lammaffaa ilaalla. Oopshiniin lammaffaan irratti gaafa kilik goonu biroozerii yookiin teek pootoodha. Gara faayilii keenyatti nu geessa lama nuuf fida. Kaameraa yookiin faayilii nuuf fida. Ani faayilii jalaa waan qabuuf faayilii irra kilik godhee gara fuula duraatti deemna. Gara fuula duraatti gaafa deemnu yoo kaameraan keenya yookiin suurri keenya irra keessa jiraate daddafee nuuf fida yookaan immoo faayila keenya akka keessaa fidannu oopshinii nuuf kenna. Gararree mataa ishee gubbaarra bakka tuqaan sadii tuquudhaan akka kanatti image download galaarii kan jedhu jira bakka jiruudhaan fakkeenyaaf ani azaraan qaba galaarii jira waan qabuuf bakka kana jalan seenee suuraan irra kaa'uu barbaadu kun suura kana select godhadheen gara duubaa deebi'a. Akkuma argitan upload photo jedha. Upload gochaa jira jechuudha. Upload gochaa jira. Ni eegna hanganni upload godhutti. Upload erga godheen booda akka kanatti nuuf fida. Akka kanatti nuuf fida. Asitti sisirreeffanna. Quba keenyaan qabnee sisirreessina. Akka inni seeraan guutuu ta'ee mul'atutti as bunnee achi bunnee sisirreessina. Sisirreessina. Sirreessinee erga jenneen booda next kan jedhu jala isaati xunna. Next kan xunnu erga sirreeffanneen booda jechuudha. Sirreeffannee erga jenneen booda next tunnaa garuu wal qixxeeffannee seeraan sirreeffachuu qabna jechuudha. Sanaan booda roteetiin rakkoon qabu next kan jedhu xunnee gara fuula duraatti deemna. Erga sirreessinee hundi isaa seeraan mul'ateen booda next jennee gara fuula duraatti deemna. Asitti visible kan jedhu kun yeroo hunda akkasitti taa'uu qaba. Xuqurraan qabnu bifuma sanaan jira. People that you interact kan jedhu kan lammaffaa jiru kun hin ta'u kan tokkoffaarra taa'uu qaba. Anyone kan jedhu ta'uu qaba. Inni yeroo baay'een tuqamu. Akkasumatti taa'a isa irratti bu'uun nurra hin jiraatu. Kana booda jala isaatti erga inni visible jedhee taa'uu isaa check godhanneen booda jala isaatti save profile picture kan jedhu jira jechuudha. Sarratti kilik gaafa goonu gara fuula duraatti nuuf. Gara fuula duraatti nuufi akka kanatti ofuma isaatii irra nuu kaa'a jechuudha. Irra kaa'a jechuudha ofuma isaatii. Akkuma argitan kunoo bifa baay'ee namatti toluun imeejii keera ta'e cheenjii fi rimuufiin kun yoo jijjiiruu barbaanne yoo haquu barbaannedha. Gara duubatti gaafa deemnu akka kanaa kun akka kanatti kaa'amee jira jechuudha. Bifa baay'ee salphaa ta'een guddattis gubbaattis bifa namatti toluun jira. Itti fayyadamaa. Ni gara duubaa deebinee check goona. Imeelii keenya keessa seennee appii imeelii keessa seennee gaafa check goonu
duuba deebinee ilaaluu dandeenya. Haala gaariidhaan sirriitti kun akkuma argitanii laayikii sabskiraayib gochuun dagatinaa. Obboleessa keessan biroof sheer godhaa. Nagaan naa tura. Barnoota birootiin wal agarra.